Ashama nagawa kayo sinifaba yato jaalatamtoota kabajamtoota yuutuubara geetii asirraa jechirratti argamtan hundi keessanuu isiniin jedhaa jecha obboleewwan koo jaalatamtoota koo har'a kushiinaa keessan jira waan tokko walumaan laalladhee ta'in dura waggaa jalqabu natti hin tolle waraabuni amma garuume waan tokko waliin laalla jedhee ta'anii har'a nyaata warraati garuu nyaata kan hin jaaladhu isinumatti argisiisa jedhee tanani kanaafuu na duuka bu'a amma gaariin qabsiifadhaa kana sitti nyaanni har'aa ani qopheessee kana fakkaataa isa kana farsi biyya keenya sadii isinitti mul'ata jedhee abdii qaba kana isan xabbasa jedhee tanan amma kana jechuudha maal jedhama farsee dhamaa biyya keenyatti akkasumatti fakkaate ani garuu hin jaaladhu waan nama ajaa'ibu keessaa isaanii dhumaaf hin hojjechaa jira malee jechuudha affeelee kan ka'ee dura waggaan isa wanni qimamni isaa qopheessee isaa kun kasbaraa waldunis nyaanni jedhan kana walitti qophaa'e isa waggaan qopheessu natti hin tolle Juni sagaraa keessatti naqu isinitti argisiisu jechuudha ishii immoo haala kanaan akaayee tolchee isa wajjin fattaadhama fattaa qopheessaa ruuzi isa sitti qopheessee jira zayitii sigmuyyuu bakka kanatti kun zayitiin ibiddasa jira ruuzii kun asitti affeelee qopheessee jira isinitti mul'ata jedheetan abdii qaba sa'aan irratti namoonni biratti jechuudha kun shoorba isaati Sahe kun immoo wanni isa wajjin nyaatamudha haala kanaan qopheessan irratti sa'aan itti namu maaliif hojjettanii hunduu akka barbaadetti yeroo barbaade isaa barbaadetti seenee fudhatee nyaata waan ta'eef kanuma isinitti haasa'aatis immoo kunillee itti namneeti sarsana isinitti argisiisan sana loomii kalii shunkurtii diimaa shunkurtii adii jechuun adii isii daakamee kan itti godhe shunkurtii diimaa ittiin godhamne wanni amma argitan kana jechuudha asumaan immoo buleewwan koo mana isintti dhaammachuu barbaade seetanii warri biliis anarra jirtan warri tanaan bira chaayinaan keessatti xiqqoo isinii guddate akkasuma immoo warri chaayinaan gurguddaa qabdan akka carraa ta'e sagalee kana dhageessan isinan kadhadhaa buleewwan koo chaayinaarii keessan irratti akkanaa beeksistan akkana bira dhaabbattanii jechuun jaaladhaa wal malee homaan qabnu ilmaan oromoo dhugaan isiniin jedhaa Nui walifi uffatalleedha dhugaa waliif uffataa kanaafuyyuu wal cinaa haadha abbannu adaraa keessan hundi keessaniyyuu waranarra yuutuubarri keessan beekamaa ta'ee adaraa keessan akka yuutuubara keessan irratti naa beeksistan asumaan isin kadhadhaa obbichaan akkasuma immoo obboleewwan keenya akkuma koo jechuudha chaayinaanii haarawaa banatan hundi akka beeksisnuuf hundi keenyayyuu warri xiqqoo tokkorra jiru jechuun jaaladhaa kanuma isinitti dhaammadhaafanii nyaata kana waan kanuma dhaammadhaafan garuu nyaata kana achumaan laalittu jedhee tananii kana fakkaataa sirriitti immoo dabbasaan iccadhee tan jira har'a waan isin ajaa'ibu keessaa dabbasaatti maaksii qopheessitan jira isa san maalan akka qopheesse isinitti anima yeroo biraa dhugaan isiniin jira dabbasaan kiyya farmii dibee waggaa turee jira garuu waggaan farmii dibee najala tabalashee naadeebuu didee baay'ee na rakkisee ture garuu jechuudha erga maaksii kana fayyadamuu qabee fuuldurri isaa gunnaa margee hojjaan isaatillee kan caccabe sun amma deebi'aa jira jechuudha dhugaa kanaafuu isa sammaan akkatti fayyadam yeroo biraa viidiyoo biraatiin isinii hojjedhaa dhugaa isin jedha abdii fuudhuu baattanii ta'uu warra akka koo dabbasaan isin jala tabalashee abdii fuudhuu baattanii ta'uu yoo fayyadamtan wanni ittiin jedhee tananii dhiifamaa isiniin jedha sagalee xiqqoo wanni jedhee kanaafuu bakka jirtanitti nagaa ta'a isiniin jedha wasinitti tole laayikii godhaa adaraa koomentii hoggaa barreessitan dursaati adaraa keessan laayikii godhaa sagalee akkuma nu dhaggeeffadhaan isiniin jedha